Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Jimmaa. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan itti fayyadamuu qabdan isin agarsiisa. Facebook irraa Facebook bilbila irraa waa sadiin isin agarsiisa. Facebook keessan irraa tokkoffaa Facebook keessan irraa yoo diqqata ka'ee Facebook keessan bade karaalee ittiin deeffachuu dandeessan jechuudha. Facebook bilbila irraa bade karaalee ittiin deeffattanu kalakkosa bilbilaa yookaan immoo Gmail isaa hin beekne Facebook bilbila irraa bade Gmail isaa yoo hin beekne yookaan lakkoofsa bilbilaa isaa yoo hin qabaanne karaalee isin itti deeffachuu dandeessan isin agarsiisa. Sitiin inni lammaffaan Facebook keessan gaa namni cabsee yoo keessa jiraate maaliin akka beekuu dandeessan namni fageenya irraa akkaawuntii keessan hack gochuu isaa maaliin akka beekuu dandeessan. Sitiin inni sadeessaa immoo Facebook keessan yoo diqqata namni cabsuudhaan mokkore akka inni isin beeksisu maal akka godhachuu dandeessan. Barnoota haalaan barbaachisaadha. Sitingi sadeen kana isin agarsiisa. Facebook irraa obsaan na waliin turaa isin jecha warri haaraa taatan chaanaalii kan ko hin beekta yoo ta'e chaanaalii YouTube irra seenuudhaan warri haaraa taatan jechuudha. Bakka searchii kanatti Abduu Jimmaa wettan argattu yookaan immoo Abduu Jimmaa jechuudhaan bakka YouTube gubbaarratti searchii gagootanii chaanaaliin kun argattu jechuudha. Haala kana isin baasa. Bakka viidiyoo jedhu yoo seentan viidiyoo isinitti tolu yookaan immoo viidiyoo isin fayyadu jalaa argachuu dandeessu. Kanaafuu bakka viidiyoo jedhu jala seenaatii viidiyoo hedduu gadhiisan jira. Waan isin fayyadu yoo irraa argattan irraa fayyadamuu dandeessu isin jedha. Jala galaa irraa baradhaa isin jecha viidiyoo hedduu jira. Akkasuma viidiyoo kana share like godha akka nama bira ga'utti irra baay'een keenya viidiyoo waliif dhaggeeffanna garuu like hin tuqnu. Kanaafuu har'aan tana like tuquu hin dagatinaa warri viidiyoo laaltan isin jedha. Gara barnootaa eeguu deemnu gaa Facebook bilbilaarni seentu jechuudha kan argachuudhaaf yookaan immoo sitingi amma isin agarsiisuu deemu kana argachuudhaaf gaa Facebook keessan seentu yeroo takkaaf jechuudha. Facebook irraa eegasintanii gaa haala kanaan isin bana. Facebook bilbilaarra eegasintanii haala kanaan isin bana jechuudha. Facebook keessan irra eegasintanii gaa tuqaa sadii gubbaa kaanii jirti yeroo takkaaf ni tuqxu jechuudha. Bakka profaayilii keessanii tuqaa sadiin kana eega tuqxanii haala kanaan isin baasa. Haala kanaan yeroo isin baase Facebook keessan jechuudha. Irraan gadee kana yeroo takka darkii rakaa isin agarsiisa fuula isaa yoo mul'achaa hin jirre adiira godhee isin agarsiisa yeroo takkaaf. Gaa haala kanaan achirra eegasintanii bakka gurraacha kana beedaadha garuu tuqaa sadii eega tuqxanii haala kanaan isin baasa. Yeroo inni haala kanaan isin baase setting and privacy ka jedhu macarashaa ni jira. Macarashaa kanarra setting and privacy ka jedhu kan ni tuqxu jechuudha. Macarashaa irraa eega tuqxanii setting isin baasa. Setting kana ni seentu jechuudha yeroo takkaaf. Setting irra eega seentanii gaa haala kanaan isin bana. Tokkoffaa setting bilbilaa keessanii Facebook keessan gaa maal akka check gochuu qabdan guyyaa guyyaan jechuudha. Privacy check out ka jedhu kana irra ni tuqxu jechuudha. Asumarra gad tuqxu. Privacy check out ka jedhu kun faayidaa guddaa qaba. Kanaafuu guyyaa guyyaan Facebook keessan check gochuu qabdu yoo bicate torbiidhaan yookaan immoo guyyaa shaniin irra gad tuquudhaan kanneen qulfii isaa qollofachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa sadii dura kanneen godhee ture danda'u eenyuun akka ta'e heeyyamedha. Asirratti namoota isin qunnamuu danda'u jechuudha. Kan heeyyama kennitanuuf yookaan immoo kan gaafii isin gaafachuu danda'an eessaraan akka isin gaafachuu danda'anii fi akkasuma namoota isin gaafachuu danda'an ni heeyyamtu. Kontaantii tuquudhaan ganjallaa kana gara fuula duraa gosin dhuftan asirratti friend of friends namoota friend na ta'an akka jarri gaafii na erga yookaan immoo message na barreessan kaadhen jira jechuudha. Namoota friendii na ta'an malee ka friendii na taane na barreessuu hin danda'an jechuudha. Ka jirratti irratti na barreessuu danda'an emailii fi akkasuma lakkoofsa bilbilaatiin gaafata miitiin jee bukkee darfadha asirratti emailii ammoo lakkoofsa bilbilaatiin barreessuu danda'u gaafata lakkoofsa bilbilaatiin miti yookaan immoo miitiin bukkee darfadha guun asirratti Facebook irratti akka jenna barreessanu linkii profaayilii kootiyyatti akka jenna barreessanu asirra kaadhen jira jechuudha. Kanaafuu haala kana eega sifilattanii dudduubatti sin deebisaa haala kanaan siitingi isaa indaallee isaa siitingi shanan kana irra tuquun ni qolloftu jechuudha. Barnoonni inni haala barbaachisaa inni faayidaa guddaa qabu kan isin agarsiisu dhufe bakka kanarraa passport and security bakka jee kan tuqxu jechuudha. Bakka kana eega tuqxanii gaa haala kanaan gara fuulduraa duraa sinoofaa yeroo inni sinoofe irraan gadee kanaa gaa passport and security ka jeen jira ammallee passport and security ka jee kara erga tuqxu jechuudha. Kaleessa akkaataa passport itti qayyartan passport Facebook yoo hin beekne karaa itti jijjiiruu dandeessan isin agarsiiseen ture. Har'aan tana gaa garee olii kun passport Facebook ka ittiin jijjiirrattanudha. Kalamaffaa kun two factorial bakka jedhu kun two factorial code bakka jedhu kun factorial code kana yoo diqqata Facebook keessan bade karaa itti argattanu keessa isa tokkoffaadhaan kun passport Facebook beektan argachuu dandeessu. Passport isaa hin beektan yoo ta'e karaa kamiin Facebook bilbila irraa bade deeffachuu dandeenya isin ofii hamman tana osoo Facebook keessan hin badin dura butanii two factorial code bakka jedhe kana xiyya fi lafiitii tuquudhaan jechuudha. Factorial code isin gaafata yeroo isin xiyya fi lafiitii tuqxan Facebook keessan isin baasa. Facebook inni tuqxu jechuudha yeroo takkaaf. Facebook irra eega tuqxanii akkasuma passport Facebook isin gaafatee ka'e koodii takka isin kenna koodii dijiitii 8 jechuudha.
fakkeenyaaf an arga laaleen jira waan ta'eef irra tuqee ilaalu isin koodii dijiitii 8 sana ni barreeffattu koodii sana barreeffattee lafa kaa'attu jechuudha. Guyyaa feesbuukii keessan bada iimeelii isaa yoo hin beekne lakkoofsa bilbilaa yoo hin beekne karaalee ittiin isin deeffachuu dandeessan jechuudha. Koodii isaa itti naquudhaan faaktooriyaa koodii isin gaafata. Koodii faaktooriyaa sana itti naquudhaan feesbuukii deeffachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu koodii kana irra galaatii barreeffadhaa lafa kaa'adhaa isin jedha. Ganjallaa kana siitingii isin agarsiisu ammas immoo feesbuukii keessan namni fageenya irraa seenuusaa eessarraan akka ilaaluu dandeessan. Kana jechuun gaa namni feesbuukii keessan cabsee seenuusaa maaliin akka beekuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu where your login kan jedha kana fiilla fiidiyoo tuqxan namni cabsee jiru yookaan feesbuukii keessan keessa seenee yoo jiraate asirra tuquudhaan feesbuukii inni tuqxu ammallee eega tuqxanii haala kanaa isinii baasaa. Fakkeenyaaf anumatu saamsingiidhaan seenee jira namni biraa seenee hin jiru jechuudha. Kanaafuu nama seenee jiru sana kan keessan kanaa gaditti namni biraa yoo jiraate fiilla fiitii maxxiyya kaa tuquudhaan jechuudha sign out keessaa gootu jechuudha. Fakkeenyaaf ana waan ta'eef keessaa baasuu hin barbaadoni. Kanaafuu isin fiilla fiitii sana tuquudhaan sign out keessaa gootanii keessaa baaftu jechuudha. Ka awwalaa kun jechuudha. Kanaafuu ganjallaa kun immoo namni iimeelii yoo seenee ganjallaa kana xiyya mallattoo feesbuukii fiilla fiitii yoo tuqxan isin agarsiisa namoota fageenya irraa seenee jiru iimeelii yookaan jiimeel akkaawuntii keessan nama feesbuukiidhaan akkaawuntii jiimeelii keessanii cabsee seenee yookaan jiimeelii bilbilaatiin feesbuukii keessan cabsee namni yoo seenee jiraate jiimeelii abbichaa as keessatti isinii baasaa jechuudha. Jiimeelii abbicha feesbuukii keessan cabsee seenee akkaawuntii isaa jechuudha yookaan lakkoofsa bilbilaa yookaan jiimeelii isaa as keessatti isinii baasaa jechuudha. Seekuruutii yookaan immoo asirratti koodii isaa jiimeelii isaa akkasuma asirrattis maqaa jiimeelii isaatii fi jiimeelii isaa isinii baasaa jechuudha. Asirratti namni cabsee yoo jiraate ganjallaa kana akkasuma ganjallaa kana receipt emails bakka jiru kan fiilla fiitii tuqxan namoota iimeeliidhaan bilbila keessa irra seenanii isin agarsiisa jechuudha. Ganjallaa macarashaa irra godhuftan immoo safe browser ittiin seename isin agarsiisa jechuudha. Browser yookaan immoo kan akka Chrome, Google browser akkasiitiin yoo namni seenee jiraate achirraan ilaaluu dandeessu jechuudha. Namni kun browser kamirraan seenee na hordofaa jira yookaan immoo na ilaalaa jira isa jedhuu fi browserii isin ittiin seentan yookaan immoo abbichi seenee bilbila keessan keessa jiru isin agarsiisa jechuudha. Asirratti argachuu dandeessu jechuudha. Browserii irraan seename. Kanaafuu haala kanaan siitingii kana sadan ilaalaati. Siitingii kana namni isin keessa seenee jiraachuu isaa ilaalaati. Sirreeffadhaa namni seenee jiraate of keessaa baasaa isin jedha. Haala kanaan achirra seenuudhaan argachuu dandeessu isin jedha bilbila keessan irra. Feesbuukii keessan namni yoo si wajjin fayyadamaa jiraate beekuu qabdanii akkaataa feesbuukii irraa paaspoortii itti jijjiiran isin agarsiisan ture. Haala kanaan feesbuukiitti fayyadamuu dandeessu isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaati. Akkasuma kana malee waan isin galuu yoo jiraate feesbuukii irraa akkasuma siitingii isin galuu yoo jiraate komentii naa kaa'aa isin jedha. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattanii kaatan laayikii tuquu hin dagatinaa isin jecha haala kanaan itti fayyadamaa gaaffii qabaattan komentii naa kaa'aa nagaan tura.